nagaan biyya keenyaa deebuu qaba. Maaliif nagaa barbaada. Eenyuyyuu mootummaan nagaa barbaada. Uummanni nagaa barbaada. Hojjetachuuf nagaa barbaada. Ba'ee galuuf nagaa barbaada. Nagaan akka inni bu'u barbaada. Nagumaan filanne kan immoo nuuf ta'a jennee filanne ammoo nu bulcha biyyattii nagaa nu godha jennee jaalanneeti filanne fedhii keenyan. Duumtuun marra inni abbaa ofii keenyaaf ofitti amannee mangistii nuuf ta'a jennee filannee ba'an. Alhamdulillah kan ammaa baay'ee bareedaadha. Biyya keenyaafis waan gaarii hin dhufa. Alhamdulillah filadheera. Sababiin daa'ima qabee jiruu fi kan seenne haala kan akka filannu taasisne haala keessatti gaggeeffamaa jiru baay'ee kan nama gammachiisudha. Namoonni akkas umuriidhaan deeman abbootiin haadholiin ciccimoo fi namoonni daa'ima qabatan dubartoonni garaatti baatan salfii isaanii malee haala tasgabbiidhaan kan isaan filannoo kana adeemsisaa jiranii baay'ee haala namatti tolu jechuudha qophiin asitti adeemsifamaa jiru. Nama nu ta'u gammachuudhaan filanne. Nagaan filanne baay'ee namatti tola bareeda waan jiru laalletii filanne nama nu ta'u sirriitti filanneera. Nuyi warra haadha mucootiti akka taraa keenyatti odoo hin ta'in baay'ee nama kabaju warri asitti nama keessummeessanis haala filannoo kanaati irratti baay'ee nu simataniiru. Sila mucaa baannee jirruuf kottaa jedhanii nu simatanii haala gaariidhaan nama nuuf ta'u irratti ofii keenya barbaachisummaa keenyan filannee kaaneerraa jechuudha.